Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hookkarra hammaachuu akkasumas naannoof sablammummaadhaan addaan wal qoqqooduun jabaachaa dhufuun baay'ee isaan yaaddesse ta'uu eeruudhaan hoogganoonniif dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundinuu araara kabajamuu mirga namoomaaf kabajaa sirna sabdaneessaa yookaan sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessan gaafatanii jiru. Hookkara saalaa bal'inaan geggeessamu dabalee dhiittaaleen mirga namoomaa Tigraay keessatti geggeessaman dhaabachuu qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa fi qaamonni siyaasa biyyattii keessatti qooda qaban hundinuu marii hunda hirmaachise geggeessuutti akka cichan hubachiisanii jiru. Pireezidaant Baayiden bifqaaduutu bal'inaan dhiyeessa. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 asii yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti beelli uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba torban kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kanaa hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hoggantoonni Itoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qodhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina diinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaaf fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee waldhabiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuu irratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteets kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteets hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan torban dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deggeruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa Senetii Yuunaayitid Isteets fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii